Waajjirri galii bulchiinsa magaalaa Adaamaa abbootii qabeenya manneen foonii magaalichaatiif dhimmoota taaksii fi gibiraa irratti leenjii hubannoo cimsuu kenne. Leenjicha kan kennan waajjira galii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dursaa garee barumsa kaffalaa gibiraa fi komii taaksii obbo Mallasaa Gammee geen waajjira galii inni ijoon hubannoo kaffalaa gibiraa cimsuudha jedhanii hubannoo uumuu kana keessatti gosa daldalaa adda addaa gosa kaffaltii gibira isaatiin adda baasuun hubannoon kan kennamu ta'uu ibsanii leenjiin guyyaa kanaas qaama ibsituu kanaati jedhan. Ga'een waajjira keenyaa keessaa fi inni ijoon hubannoo kaffalaa gibiraa cimsuudha. Hubannoo kaffalaa gibiraa cimsuu keessatti gosa daldalaatiin kaffalaa gibiraa addaan baasneetoo hubannoo kennaafii jirra. As keessatti guyyaa har'aa akkuma argitanii kaffaltoota gibiraa mana foonii addatti baasneetoo kaffalaa gibiraa hedduu isaanii magaala kana keessatti daldalaatoo jiranii hubannoo gibiraaf taaksii wajjin wal qabateetoo kaayoon isaa maalinni gibiraaf taaksiin kaayoon isaa maalinni maaliif barbaachise kaffalaan gibiraa irraa immoo mirga maal qaba dirqama maal qaba mirgoota isaa sanii maalinni Dacaalaa kaffalaan gibiraa mirgaa fi dirqama isaa beekee akkaataa dambii fi qajeelfama mootummaatiin karaa haqa qabeessa ta'een gibiraa fi taaksii sarraa eegamu akka kaffalu taasisuun kaayyoo ijoo leenjii guyyaa kanaa ta'us ibsanii jiru. Heera mootummaarraa ka'eetoo labsii dambii fi qajeelfamoota gibiraaf taaksiin ittiin sassaabamu keessatti mirgi isaaf taa'e maalinni dirqamoonni waan immoo inni qabu akka kaffalaa gibiraa tokkootitti gibiraa fi taaksii haqaa fi amantaadhaan beeksisuu isarra jiraata waan ta'eef gibira mootummaa barbaachisu san haqaa fi amantaadhaan beeksisuudhaaf immoo mirgaa fi dirqama isaa san beekuu isarra jiraata waan ta'eef hubannoo kaffalaa gibiraa keessattuyyuu labsiiwwan taaksii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa 202/2009 fi 2003/2009 akkasumas immoo labsii amma labsii taaksii kabaatii wajjin wal qabatee taaksii dabalata qabeenyaa tanaan dura turee fi amma bahee wajjin wal bira qabaniitoo maal fakkaataa kan jedhu san hubannoo isaanii cimsuudhaaf guyyaa har'aa walitti qabneetoo wajjin mari'achaatoo jirra. Gaafilee kaffalaa gibiraa biraa ka'uu akka galteetti fudhachuun irratti kan hojjetamu ta'uu kan dubbatan obbo Mallasaan daldaltoonnis karaa haqa qabeessa ta'een gibiraa fi taaksii isaanirraa eegamu kaffaluun dirqama lammummaa isaanii akka baatanis dhaaman. Kaffalaan gibiraa tokkoffaa hubannoowwan bakka ittiin qabaanne bakkawwan hubannoowwan hin qabne sani hubannoo naannoo kanarratti hin qabu jedheetoo gaafachuuf mirga qaba. Inni lammaffaan immoo kenna tajaajilaa keenya wajjin illee wal qabateetoo hanqinootawwan rakkoowwan jiru sani keessattuyyuu manaa manatti gaafa socho'an murtii gibiraa gaafa murteessani bifa iftoomina qabuun murtaa'uu isarra jiraata jedhaniitoo gaafiiwwan isaan kaasan kana akka galteetitti immootawwan akka galteetitti fudhanneetoo irratti hojjechuu qabnu akka galteetitti irratti fudhanneetoo hojjenna. Hirmaattonni leenjichaa gama isaaniitiin leenjii fudhatanitti kan gammadan ta'uu ibsanii daldalaan kamuu mirgaa fi dirqama isaa beekee yeroo jedhame keessatti gibiraa fi taaksii sarraa eegamu kaffaluu akka qabus dhaaman. Dhugaa dubbachuuf leenjiin kun kana dura jiraachuu qaban jedheen yaada. Maaliif jedhame namni baay'een hojii mana foonii irratti bobba'ee argamu nama muuxannoo fi barumsa baay'ee hin qabnedha. Namoonni kun immoo muuxannoo fi beekumsa irraa beekuu dhabuurraa baasii baay'ee irraa kufaa turani. Gama galii odiitararraa deemuu haala qabiinsa ragaalee adda addaatiin irraa kan ka'e baasii guddaarraa fi kaffaltii guddaaf saaxilamanii turani. Leenjiin kun kana ni maqsa jedheen yaada. Karaa maftii keenya beekuudhaaf immoo baay'ee hubannoo gaarii arganne irraa hubannoon nu kennan kun gaariidha. Ittiin hojjechuu hin barbaanna. Wanna sirreessineetoo hojjannaa jechaan. Kaffaltiin gibiraa fi taaksii kun xiyyeeffannoon isaa manneen foonii qofa ta'uu akka hin qabne kan dubbatan hirmaattonni leenjichaa daldaltoota biroo irrattis xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabus gaafatan. Fuula durattis leenjiin hubannoo uumuu kun cimee itti fufuu akka qabus himanii jiru. Kun baay'ee gaariidha jedheen yaada. Kunis maalidha namni dirqamaa fi mirga isaa hubatee haala ifaa ta'eetiin waan mootummaa galii mootummaa barbaachisu mootummaaf galii ofii immoo ofiif gochuudhaan beekumsaan akka hojjetu godha jedheen yaada. Kanaafuu leenjiiwwan akkana odootti fufanii fi hubannoowwan adda addaa kennuun kun akka itti fufuun barbaada.